بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني أمنتا مسلمة شفتي أبولوانكو جلقبا بارتي جلقبا كيستي واي سيرة نبي كينيا صلى الله عليه وسلم كتاب جابر عبد الله بري سيخانا خيستي هندسة بسي هنگ صدركا بارتي تو خانا برا جرام كناف سيران نبي كينيا صلى الله عليه وسلم نوتي أكا مسلمات هدو للنماتيف قجل فما قد وانتيف ججا نوف بؤورا وانتيف ججا بؤا قد يرابو فنا وانتيف ججا كتاب خنا أكا بفسقليت إسا بري فميجرو خنا بفسقليت نموني يوتوب خي هردفتن خيس ما نمني منتي مسلمة وقين أبلاكو تاتن أكار رافية دنجتشو فين دي سي دفع هيه ميتافو نبارتي لما فاخنا مجوزا جدا هالي أمنتي جارة جافا يرو إرغم ربي صلى الله عليه وسلم من إرغمين درا أكم تطري هنجو أمنتا مجوزا هنجد أمو جلقبا جارة جافا جتشو دا jalqaba jaarraa jaaffaatti majuuzaa amantiin jedhamtu kuni amantiin majuuzaa akkuma nama isin agarsiisu jiru xiyyaadhaanii jalqaba jaarraa jaaffaa irraa eegalee amantiin majuuzaa jedhamu kan babal'ateedha jaa majuuzaan wantoota uumamaa keessayyuu ibidda waaqeffachuun kan beekamu jechuudha. Amantii ibidda gabbaruudhaan beekamu jechuudha. Amantiin majuuzaa kan jedhamu kuni manneen ibiddi itti waaqeffatamu yookiin gabbaramu bakka adda addaatti ijaaramanii jiru. Jaarraa sana keessa jaarraa jaaffaa kana keessa jechuudha. Manneen kunniin keessatti namoonni ni sagadu qajeelfama jaba hordofu jechuudha. Haala garuu alatti waan fedhan hojjetu jira. Kanaafuu isaanii fi namoota amantii hin qabne gidduu garaagarummaan homaatu hin jiru jechuudha. Maaliif gaafa mana ibiddi keessatti gabbaramu sana keessa jiranii fi gaafa ala jiranis tokkuma waan ta'eef. Itti gaafatamtoonni majuuzaa guyyatti si'a 4 aduu waaqeffachuun isaan irratti dirqama godhamee ture. Kanarratti dabalatee addeessa ibiddaa fi bishaan waaqeffatu. Ibiddi gonkumaa akka hin bannee fi bishaan wal tuquu irraa akka eegan dirqamni isaan irratti kaa'amee jira. Warra amantaa kana hordofan jechuudha. Majuuzaan Iraan yommuu sagadan gara ibiddaa garagalu jedhe. Mootiin dhumaa Yazdajird kan jedhamu gaaf tokko aduudhaan kakatee akkana jedhe ani aduu gooftaa guddaa taataniin kakadha. Hordoftoonnis dhugaa isaanii mul'isuuf aduu waaqeffatu. Wanti majuuzaa jaarraa fi gadaa hunda keessatti tokko godhu gooftota lamatti amanuudha jedhe. Tokkoffaan ifa yookiin gooftaa khayrii kan jedhamu. Lammaffaan immoo dukkanadha yookiin gooftaa sharriiti. Bifa kanaan amantii majuuzaa gabbaraa turan jaarraa jaaffaa keessaa jechuudha. Amantiin biraa maali? Budiizim. Amantiin kun immoo Hindii fi jiddugala Eeshiyaatti hordofamaa ture. Hordoftoonni budiizimii inni iddoo deeman hundatti taabota baadhatanii deemuu turan jedha. Iddoo kamuu yoo qubatan siidaa ni hojjetu, fakkiis ni kaasu. Siidaa ofii harka isaaniitiin bocatan kana akka gooftaa isaaniitti akka rabbii isaaniitti gabbaru. Yaa subhaanallah. Baga rabbiin kana hundarraa nu baraare. Amantaan biraa barhaamaanizimii kan jedhamudha. Amantii Hindii isa duraaniiti kunis. Amantiin barhaamizim hundee amantii Hinduizimiiti. Wantoota waaqeffatan baay'ee qabaachuun amantii beekamteedha isiin tuni. Shakkii tokko malee Hinduizimii fi Budiizimiin amantii taabotaati. Taabota sanama ofii isaaniitti gabbaruu jechuudha. Wantoota baay'ee gabbaru ni waaqeffatus jedhu uummanni kun jaarraa jaaffaa san keessa. Jaahiliyyaa Arabaa bira yoo dhufne Araboonni gadaa durii
amantii Ibraahimitti amananii fi lafa isaanii keessa manni Rabbii qulqulluun dhaabbate jedhe. Yeroo nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ergamuu deemutti taabota yookiin sanama waaqeffachuun qoramanii jiru jedhe. Sababni isaas gadaan isaanii gadaa nabiyyummaa irraa waan fagaateef jecha jechuudha. Arabiyaa keessatti, biyya Arabaa keessatti sanamni gar malee baay'ate jedhe. Shirikii keessatti ol deemuun Rabbii gaditti gabbaramaa baay'ee godhatan jechuudha. Ol dabaluudhaan jechuudha. Gosti hundi sanama ofii qabu jedhe kan ofii gabbaran jechuudha. Inumaa hanga manni hundi sanama gabbaruu godhatan gahan jedhe. Kaabaa keessaa fi naannawa ishiitti gara sanama 360 ijaaratanii ture jedhe. Dhagaa filatanii waaqeffatu. Urjiilee, maleekotaa fi jinnootaas ni waaqeffatu turan jedhe uummanni Arabaa kun. Naannawa nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ergamuuf deemutti namoonni addunyaa galaana taabota gabbaruu keessatti akka malee kufanii jiru jedhe. Miseensi amantii hundaa kiristaanummaa, Yahudaa, Budiizim, Birhaamaa fi Jaaliyyaa Arabaa kamtuu irra taabota akka qulqulleessuu fi ol guddisuu arguuf waan wal dorgomaa turan fakkaatu yeroo sanatti. Akka waan dirree farda gulufsiisan irratti wal dorgomanii jira. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam babal'ina wallaalummaa yeroo sanii gaaf tokko dubbii isaanii keessatti akkana jechuudhaan ibsan jedhe. Dhagayaa yaa ummata. Gooftaan kiyya wanta har'aa kana na barsiisee irraa wanta isin wallaaltan akka isin barsiisu na ajajee jira jedhe. Wanti isin wallaaltanii jirtan akkaan isin barsiisu na ajajee jira jedhe. Qabeenyi hundi kan ani gabrichaaf kenne halaala jedhe. Gabroota kiyya hunda hunafaa'a jechuun uume jedhe. Hunafaa'a jechuun uumamaan gara Rabbii tokkichaa gabbaruutti qajeeluu fi shirkii irraa fagaachuudha jedhe hunafaa'a jechuun. Garuu sheexaanonni itti dhufanii amantii sirrii isaanii irraa dabsan jedhe. Wanta isaaniif halaala godhe haraama isaan irratti godhan jedhe sheexaanonni kun. Wanta ani ragaa irratti hin buufne akkanatti shaarraka yookiin qindeessan sheexaanonni namoota ni ajajan jedhe. Rabbiin gara namoota dachii keessa jiranii ni ilaale Arabaa fi Araba kan hin taane hunda ni jibbe jedhe Rabbiin duba subhaanallah. Haftee warra kitaabaa keessaa malee jechuudha. Warra dhugaan Rabbitti amanan malee. Haftee warra kitaabaa kunniin warra tokkichummaa Rabbitti amananii fi isa qofa gabbaranidha duba Sahih Muslimin hadiisa isaa keessatti kanatti hime. Hadiisni kun dhalli namaa karaa adda addaatiin akka jallatee fi karaa sirrii irraa akka ba'e agarsiisa jedhe. Kan akka Rabbii waliin waan biraa gabbaruu shari'aa isaa achi darbuu fooyyessitoonni amantii samii irraa bu'anii baduu fi ummata jallina keessatti dhiisuudha jedhuba. Kanaafuu hadiisa armaan olirraa Islaamni amantii haqaa ilmaan namaa hundi irratti uumaman akka ta'ee fi amantiiwwan biroo baaxila akka ta'an hubanna jedhe. Namni dhalatu Islaaminaa irra dhalata. Eega dhalatee booda kuffuuf gara amantii garaagaraa akka inni qabatu san taasisan malee. Sababni isaas Islaamummaan amantii Rabbii tokkicha gabbaruu irratti ijaaramee fi shirkii Rabbii waliin waan biraa gabbaruu gar malee dhoorkuudha jedha. Amantiiwwan biroo immoo Rabbii gaditti waan biraa gabbaruu irratti waan hundeeffamaniif baaxila jechuudha. Amantii sobaati jechuudha. Baaxila jechuun wanta dhugaa yookiin haqa irratti hin hundeeffamnee fi faayidaa hin qabneedha. Rabbi qofa gabbaruun tawhidni haqa hundarra caaluudha jechuudha. Rabbiin ala waan biraa gabbaruun yookiin shirkiin immoo baaxiloota hunda caalaa badaa ta'edha jechuudha. A'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessa yeroo dubbatu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جد يا إرجما يا محمد حق إني دفع جئين باطل دبم جئين رجمت باطل دبم ما تأير جئين سورة الإسراء خيس رب سبحانه وتعالى
آية القرآن دين أكنت تبسيجو ابن أفرفادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالف عربوت إرجمن غافي جتوف مالي في عربوت نبي كني صلى الله عليه وسلم إرجمن خنجر على جتشو أكما أرمان أولتي إلى اللي جاران جافان جارا دكني واللالو ما في ظلمي الدنيا اتحاقو جتوه بنيجر جتشو خران توكيتي دكنا خنا اتدام سيسن أدو النبي ما بهود جتشو سبحان الله garuu nabiyyiin kun eessaa yoo ba'e dukkana kana salphatti deemsisuun danda'ama. That's the question. Haala ummataa fi teessuma lafaa bakka nabiyyiin kun keessaa bahu qorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ummata akka addunyaatti jaarraa jaffaa kana keessa wallaalummaa fi jaahilummaa garaagaraatiin dukkana keessatti hafe kana akkamitti dukkana kana keessaa baafaman qorannaa gaggeessuun barbaachisa jechuudha. Ummata filoosofiin guutame keessaa osoo nabiyyiin bahee silaa filosofii sanii fi yaada badaa qalbii isaanii irraa haquun hangam akka ulfaatu mee itti yaadi jedha. Ammas ummata dabeessaa fi guutummaa hin qabne keessaa nabiyyiin osoo bahee silaa akkamitti ummanni kun itti gaafatamummaa ergaa Rabbii baadhachuun ummata birootti geessuu danda'u. That's the question. Ammas teessumni lafaa handhuura addunyaa irraa kan fagaatee fi addunyaa biroo dhaqqabuuf kan ulfaatu yoo ta'e nabiyyiin bakka akkanaati yoo bahe akkamitti ergaa kana addunyaatti geessuun danda'ama? Kunillee gaaffiidha. Kanaafuu ifa nabiyyummaa addunyaa ibsu kanaaf bakka sirrii filachuun barbaachisaadha. رب سبحانه وتعالى نجل دوبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم حيث يجعل رسالته لرب سبحان الله رب إرجاء إساء وخين إرجاء ما إساء إساء أكخاء هندج على بخارج وما هم إساء هندر على بخار رب سبحانه وتعالى ما تدور يخن إلى الكسي دبي أبو الحسن نداوي اتهافف نمي ربين حكمة أقوم إساتين أدون نبي ما دكنا بيت الناس توفي الدنيا إفافي كجيلنا قوت أدول أربا إرى أكباتو بربادي ربي سبحان الله أدول أربا كوني دكني إسا دكنا هندرج آلو إفقر مليخان بربادو تري ربي سبحانه وتعالى ومتخنا جلقب أكفرة إرجزي الدنيا فجو هندت أكجسن عربوتا فلتي جردوبا سببني إساس سليدان قلبي إساني كل تره برفمني لغتا في قد فجون إرحقوا في بلسون ألفاتو سليدا خنرت قلبي إساني الرد يجوخ غربلاتين هم برفمني dhimmi isaanii akka roomaanota pershiyaanota hindootaa fi giriikotaati miti dhimmi warra arabootaa kun roomaanonni pershiyaanonni giriikonni yeroo sanitti beekumsa isaanii hogbarruu dagaage qaroomina guddaa fi filosofii bal'aan kan raata'an waan turaniif guduunfaa nafsee fi yaada hiikuun salphaa kan hin taanetu isaan bira ture jechuudha. warroonni kunniin garmalee filosofii fi yaada sobaa adda addaatti waan taraniif qalbii isaanii irraas amantii fi yaada sobaa deemsisuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu araboonni saleeda yookiin qalbii isaanii irra barreeffama salphaa harki wallaalummaa fi baadiyyaa barreesse malee homaa hin jiru. Kanaafuu barreeffama salphaa kana haquu fi dhiquun bakka kana barreeffama haarawaa irratti katabuun salphaadha jechuudha. Beekumsa yeroo ammaati yommuu ibsamu araboonni warra aljahalul baasit wallaalummaa salphaati. Wallaalummaa salphaa jechuun beekumsa wanta tokko dhabuu jechuudha. Fakkeenyaaf lolli Badrii yoom gaggeeffame jedhamee namni yoo gaafatame jedha ani hin beeku yoo jedhe kuni wallaalummaa salphaadha.
namni wallaalummaa salphaa qabu yoo beekumsa sirrii barbaade aalima hayyuu ta'uu danda'a. Araboonni yeroo sanatti wallaalummaa salphaa kana waan qabaniif haala salphaan fayyisuu ni danda'ama jechuudha. Ummanni biroo qaroominaa fi falaasafaan kan dagaagan immoo aljahilul murakkaba wallaalummaa walitti naqameen kan tuqamanidha jechuudha. Ummanni yeroo sanii ummanni arabaan alaa jechuudha. Wallaalummaa walitti naqame yookiin makame jechuun wanta tokko faallaa inni irra jiru hubachuudha. Fakkeenyaaf lolli Badrii yoom gaggeeffame jedhamee namni tokko yoo gaafatame akka hijiraatti bara sadaffaadha yoo jedhe kuni wallaalummaa walitti naqameedha jechuudha. Lolli Badrii akka hijiraatti bara lammaffaatti kan inni gaggeeffame. Namni kuni faallaa dhugaa lola Badrii waan hubateef wallaalummaan isaa wallaalummaa walitti naqameedha jechuudha. Wallaalummaa walitti naqamee sammuu keessaa haquun garmalee ulfaata jechuudha. Sababni isaas namni kuni soba akka dhugaatti ilaaluun waan amaneef jechuudha. Soba akka dhugaatti ilaaluun waan amaneef amantiin qalbii isaa keessatti lixe yookiin dhokatee jira jechuudha. Amantiin qalbii isaa keessatti dhokatee jira jechuudha. Kanaafuu amantii sobaa kana haquun garmalee ulfaata. Garuu namni wallaalummaa salphaa qabu waa'ee wanta sanii waan hin beekneef amantiin sobaas ta'ee amantiin dhugaa qalbii isaa keessatti hin lixine waan ta'eef hin dhokanne waan ta'eef jecha amantii fi yaada dhugaa yoo itti fidan haala salphaan fudhata jechuudha. Araboonni Makkaa fi naannawa sanii wallaalummaa salphaa haqamuu fi dhiqamuu danda'u kana qabaachuu turan jechuu isaan. Fixraa yookiin uumama irra kan turanii fi warra fedhii fi ijjannoo cimaa qabanidha warri Arabaa kun jechuudha. Haqa hubachuun yoo isaan irratti micciirame itti duulu jechuudha. Ija isaanii irraa yoo haguuggiin saaqame haqani jaalatu. Ni hammatu karaa isaa keessatti du'uu barbaadu. Karaa haqaa keessatti jechuudha. Araboota yeroo sanii amaloota gaggaarii ergaa Rabbii irraa dhufe akka baadhatanii fi filataman isaan taasisan mee haa ilaallu jaa subhaanallah. Tokkoffaa collummaa fi qarummaa azzakaa'u wal fixnatu akkuma duratti jenne qalbiin isaanii filosoofii gogaa haquun ulfaatuun hin xuroofne jennee turre. Qalbiin isaanii akka waan ergaa yookiin risaala fudhachuuf qophoofte fakkaatti duba. Saboota Arabaa keessaa Araboonni Makkaa fi naannawa isii jiran sammuun isaanii waa baay'ee kan qabatudha. Haffazuu kan danda'anidha. Bal'inni lugaa isaanii jabeenya waa sammuutti qabachuu yookiin haffazuu fi yaadachuu ni agarsiisa. Dammaaf maqaan 80 yoo jiraate jeedalaaf maqaa 200 jira. Allahu akbar. Leencaaf maqaa 500 gaalaaf maqaa 1,000tu jira jedha. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Akkasumas sayfiif maqaa baay'eetu jira. Dhugumatti kuni shakkii hin qabu. Maqaalee kanneen hunda sammuutti qabachuun sammuu jabaa fi cimaa barbaachisa duuba. Yeroo nabiyyiin ergamu barreeffamni hin babal'anne yeroo sanatti. Kanaafuu karaan beekumsa itti eeganii fi dhalootaaf dabarsan guddaan sammuutti qabachuudha duuba. Ummanni kuni waan baay'ee sammuutti qabachuu waan danda'aniif beekumsa islaamaa badiinsa irraa ni eegu jechuudha. Wanta dhagaan yeruma san sammuutti qabatu. Inni lammaffaa warra arjummaa qabu ta'uudha. Warra arjummaa qabu ta'uudha. Araboota durii biratti arjummaan hidda kan qabaateedha jedha. Yommuu keessummaan itti dhufu gaala malee wanti biraa yoo hin jiraatin gaaluma san qaluudhaaf fiigu jedha. Allahu akbar. Inni sadaffaadha warra gootummaa dhiirummaa fi waa deeggaru ta'uu isaaniiti. Waraana keessatti ajjeefamuu irratti wal faarsu.
firaasha irratti yoo du'an immoo wal qeequ jedha. Isaan keessaa tokko yommuu ajjechaan obboleessaa isa gahu akkana jedha yoo ajjeefame dhugumatti abbaan isaa obboleessii fi abbeeraan isaatu ajjeefamanii jiru. Rabbiin kakadhe dhugumatti nuti firaasha irratti hin duunu garuu fiixee xiyyaatiin muramuun yookiin gaaddisa sayfii jalatti du'uun lubbuun teenya baatiya. Jeenummaa isaan qaban yaa subhaanallah. Araboonni durii jabeenyaa fi kabaja eeguu irraa homaa hin dursan jedha. Tarii yeroo nabiyyiin ergamu sallallahu alaihi wasallam gootummaa fi dhiirummaan isaanii kuni diinotatti akka duulanii fi biyyoota baay'ee akka banan sababa ta'e jedhuma. Ergaa islaamummaa baadhachuun gootummaa fi dhiirummaa cimaa barbaachisa jedha. Ergaa islaamummaa baadhachuun gootummaa fi dhiirummaa cimaa barbaachisa jedha. Kanaafuu bakka gootummaan dhiirummaan qalbiin qulqulluun taatee fi sammuu hatattamaa waa qabattu jiran ergaa islaamummaa guddaa kana kaa'uun bakka sirrii kaa'uudha duuba subhaanallah. Hayyummaa rabbii agarsiisa duuba. Dhugumatti rabbiin beekaadha, ogeessa ta'eera. Ogeessa jechuun wanta hunda bakka isaaf malu kan kaa'u jechuudha. Allah subhaanallah. Inni afuraffaadha waadaa guutuu ifaan ifattii fi dhugaa dubbachuu jaallachuu warra Arabaati. Kijiba ni jibbuu turan akka badaattis ilaalu duuba warra waadaa guutan turan isaan. Kanaaf islaamummaa keessa seenuuf arrabaan ragaa bahuun gaadha. Kijiba jibbuu isaanii wanta agarsiisu keessaa deebiin Abu Sufyaan Hirqaliif kenne ni agarsiisa jira. Hirqal waa'ee Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyaanin gaafate. Yeroo san Abu Sufyaan Nabiyyiif diina haa ta'u malee dhugaa jiru hunda Hirqalitti hime duuba. Abu Sufyaan dhumarratti akkana jedhe. Kijiban irratti ni argan jedhee osoo saalfachuu baadhee silaa waa'ee Nabiyyi kijiba dubbadha ture jedhe. Sallallahu alaihi wasallam. Ummanni Arabaa aadaa haqa dubbachuu, dhugaa dubbachuu qaban jechuudha. Waadaa guutuun isaan biratti kan beekame yommuu ta'u, Madiinaa irraa dhufanii Makka keessatti aqabaa lammaffaa Nabiyyiif yommuu waadaa galan dhugaa kana ifa baasu jechuudha. Galmeessaan seenaa Ibnu Ishaaq ni jedha. Yommuu gosti Aswii fi Kazraj Nabiyyiif waadaa seenuuf aqabitti walitti qabaman gorsa Kazraj irraa Abbaas bin Ubbaada akkana jedhe. Yaa tuuta Kazrajaa maalirratti nama kana akka waadaa galtaniif beektanii jirtu jedhe gaafate duuba subhaanallah. Isaanis ni jedhan eeyyeen jedhan duuba. Innis ni jedhe namoota irraa diimaa fi gurraachatti duuluu irratti waadaa galaafii jirtu jedheen. Qabeenyi keessan yommuu hirratuu fi namoonni kabajamoon keessan yommuu ajjeefaman argitan isa kan kennitan yookiin dhiistanii biraa deemtan yoo ta'e ammarraa jalqabee wallaahi suni salphina addunyaa fi aakhiraati jedhan. Waadaa eeguu isaanii keessa subhaanallah. Qabeenyi hirrachuu fi namoonni kabajamoon ajjeefamuu walii waadaa isaa kan guuttaniif ta'uu yoo argitan isa nabiyyi ofitti fudhaa. Isa yookiin nabiyyi ofitti fudhaa jedhuba. Dhugumatti kun wallaahi khayrii addunyaa fi aakhiraati jedhu. Isaanis ni jedhan dhugumatti qabeenyatti bal'aan bu'uu fi namoonni kabajamoon ajjeefamuu waliin isa ni fudhanna jedhan duuba. Yaa ergamaa rabbii yoo kana goone maaltu nuuf jira jedhanii nabiyyiin gaafatan sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ni jedhan jannata jedhaniin duuba wanni isin argattan. Isaanis ni jedhan harka kee diriirsi innis harka ni diriirse isaanis waadaa ni galaniif. Siraatu ibni Hishaam fuulaa kanarratti odeesse jechuudha. Dhugumatti wanta rabbiif ahadii seenanii fi nabiyyiif waadaa galan guutanii jiru duuba. Bakka isaanii bu'uun guyyaa Badrii Sa'ad bin Ubbaadaa akkana jedhe. Yaa ergamaa Rabbis
ربي نفسين تيهارك إسا جرتون كخده osoo galaanatti faradoo teenya akka dabarsinu nu ajajjee ni dabarsina turre ammas faradoo teenya osoo bakka fagoo akka barki algimahad akka oofnu nu ajajjee ni oofnu turre sahii muslim irratti kan dhugaan kun hojii keessatti ijjannoo ciminaan ifa bahee inni shanaffaadha bilisummaa jaalala guddaan jaallachuu jechuudha gabrummaa fi salphina diduudha immoo jibbuudha aadaa kana qabaachuu isaaniiti jireenya bilisummaa jiraachuu garmalee barbaadu eenyullee akka isaan gamroonfatu hin fadhan namni gabrummaa jalatti yoo kufee ol fageessee yaaduu fi kaayyoo guddaa gahuuf dharra'uun isa keessatti ni laafa jedhuma kanaaf ilmaan Israa'el yeroo Fir'aawna jala Rabbiin isaan baasee gara lafa qulqulluu Rabbiin isiniif katabee seenaa yommuu jedhaman diddaa guddaa agarsiisan akkana jedhan yaa Musaa jaaniin duba achi keessa namoota abbaa irree ta'antu jira janiin duba hanga isaan achi keessaa bahanitti nuti hin seennu jaaniin Musaadhaan yoo isaan bahan nuti ni seenna jaaniin magaalattii seenaa injifattoota ni taatu yommuu jedhamanis yeroo akkas jaamanis jechuudha deebiin isaan kennan yaa Musaa hanga isaan achi keessa turanitti nuti gonkumaa hin seennu atii fi gooftaan kee deemaatii lola duula yookiin nuti as teenyaatii jaanduba baroota dheeraadhaaf gabrummaa Fir'aawnaa fi ummata isaa jalatti waan kufaniif injifannoo hin hawwan jechuu isaan faallaa kanaa yommuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara duula Badrii deemu sahaabota keessaa Miqdaad akkana jedhe yaa Rasuulallah yaa ergamaa Rabbii akka ilmaan Israa'el Musaan atii fi gooftaan kee deemaatii lola duula nuti as teenyaati jedhan jedhe siin hin jenne garuu gara fuulduraatti deemi nutis si waliin jirra jedhame jechuudha